Ayo gosa dengan aku tuh. Ayo dek kira dek saya itu dek kira saya madu. هنا كنا فكرت علي وصاصة فقيسة جرو بحاران خوال قبتين ما نرد الجيجانين خنو خاية شتين الرجاني نجوب نجاني كشناس أكنا في التوجه عليه مسجد رأي اللي خطبا قلت أنا كورمون في السن نجاني ركو قلت جار كان قبتين توك وافون دين توك Sumaaleen itti dhukaaste gizeessa waraana isii Sumaalee keessaa baasti. Tokko kana lammaffaa irratti gaafa lolli cimaan daandiidhaan Sumaalee taan rabbaname Itoophiyaan asiin gara Sumaalee Itoophiyaa keessaa lola itti gaggabbante dangaa hundarraa waraanni gaafa Sumaalee rabbaname biyyoonni waraana achi keessaa qaban Afrikaan garagaraa hundi isaanii waraana Sumaalee keessa jiru ni baafatan. Al-Shabaab maal barbaadare kana malee? Jidduma kanatti girri leebaa immachaal ka jedhan san ta'a jechuu dubbi. Waytii boksii walitti namni wal afu bakka girri keessa ammoo itti namni asiin kun boksiin kaan dhuf itti godhu hattuun gizee masaan dhuftee kiisii kee keessa dirgimsi jetti. Waan ati qabdu kiisii keessa buluu si keessaa fuutee kutti jechuudha. Sumaaleen Itoophiyaa lola jechuun Al-Shabaabiif biyya kennuudha. Al-Shabaab duu hinjifataa jechuudha. Kun marti waan hafuu miti. Kun dhugaadha. Faaktii sitti maal nuti nama siyaasa keessa ture bar. Anarra keessan akka keessan har'a siyaasan jammarre. Faannoon isin jettan ammoo faannoon zarraaf aqaaqii zarraafiin alatti Gondariin to'attee Sumaalee bira dhaabattee Sumaalee waa bu'aa buusuu miti. Gondariin qabattee Gondar keessa halkan takka buluu hin dandeessu faannoon. Faannoon ammoo uummata Itoophiyaa dura dhaabachuu hin dandeessu. Uummanni Sumaalee faannoo ilaala. Faannoo amma isaan jedhan kana qeerroon Oromoo dullaadhaan kararraa qaba. Uummanni keenya hin barbaanne malee. Dullaa qofaan qawweeyyuu hin barbaachisu bar. Dullaaf dhagaa qabatee qeerroon osoo achitti gadhiisanii. Machuun godhee ari'ee hundesi. Laga abbaa isanii gadi guura qeerroon jechuudha. Faannoodhaan warri dhaadatu yuutuubii ilaalanii faannoodhaan dhaadatan. Propagaandaa yuutuubiin dalagamu dhugaa se'an isa miskiina. Ni shawwadaminaa Sumaalee. Lolli isin Itoophiyaa wajjin jalqabdan isin miidha malee Itoophiyaan miidhu. Isin galee kanaaf jecha waa'ee Itoophiyaa fi Sumaalee irratti hagana dubbannaa jechuudha. Kana isa kanaaf jecha uummanni keenya Sumaalee keessa jirtan wanni takkattiin isin gootan. Achi keessaa ba'a isin yoo jenne hin danda'amu. Sumaalee keessaa ba'a jechuudha. Achitti hortan achitti afaan bartan. Nuti mootummaa Itoophiyaa wajjin kuni faaktii miti. Miti kun isin wanni jechuu qabdan nuti mootummaa Itoophiyaatiin wal quban qabnu mootummaa Itoophiyaatu iyyuu hin beeynu. Nuti har'a asiin dhufne waggaa meeqa isin waliin jirra. Isin kana jechuu qabdan uummanni achi keessa jiraachaa jirtan dhugaalleen isuma kana. Isin har'a Abiyyii jalaa baqattanii osoo achi hin jirre Mallas Zeenaawii jalaa baqattanii Haayile Sillaasee jalaa Mangistuu jalaa baqattanii uummata achi galeedha. Har'a kana bifa haarawaan Abiyyii qofaaf jecha yoo dhiibbaa maqaa Oromootiin isin dhufan nuti Abiyyii iyyuu hin beeynu. Har'a dhufe nuti ammoo har'a as keessa hin jirru waggaa meeqa as keessa jirra uummata sanii himtanii nagaan uummata san wajjin akka jiraattan akka obbolummaa tokkotti hawaasa keenya Sumaalee keessa jiru wanni isin baasu kana qofa nuti Abiyyii hin beeynu. Nuti waggaa 20-30 isin waliin jirra yaa uummata Sumaalee nuti obboleewwan keessanii jedhaanii dhugaa jirtutti hima faaktii. Kanarraan didanii isaan isin cokkonan gaafa san furmaan hin dhabamu jechuudha. Furmaan hin dhabamu. Gaafa carraan dhabamee homaa chaansii dhabdanii Oromoo ta'uu keessan qofaaf waggaa 20-30 jiraattee dhiistee dhiibbaan sirra deeme nuti mootummaa kanan deeggarru kaleessa siisa quban qabnu har'a siisan quban qabnu jettee dhugaa jirtu jettee yoom sanirraan si didan furmaan hin dhabamu jechuudha. Guyyaa san furmaata barbaaddan. Yaa biyya san gadhiistanii ba'u yaa Sumaalee Itoophiyaatti as deebi'u yaa achiin Sumaalee laandii seenuudha. Rakkoon qabu. Akkuma rakkoon dhufu furmaan illee waliin dhufaa jechuudha. Garuu Sumaaleen isin akka mootummaa kanan deeggarre bareechitee beekti jechuudha. Uummata Sumaalee keessa jiru. Isa kana
Gama naannoo Amaaraatti taasisanii dhufa. Gidduu kana naannoo Amaaraa keessatti maaltu deemaa jira? Faannoon gidduu kana walitti garagaltee jirti. Bakka takka jala dacha'uu qabnaa, hoggansa tokko jala dacha'uu qabnaa jedhanii walitti ka'an. Iskendar Naggaa ajjeefamuu qabaa. Faannoo Marrii Wadaajootiin hogganamuu fi warra Iskendar Naggaa faannoo Shawaa kana dabalatee walitti garagalanii dhukkee walirraa kaasaa jiran. Ka Iskendar ajjeefamuu qaba jedhama gidduu kana yoo argitan hundi isaaniitii Profeesar kun kapo Marree Wadaajoo ta'ee kun Iskendar Naggaa ta'ee walitti garagalanii wal qaxaqataa jiran. Faannoon jechuun faannoon ofiisiitiiyyuu waliin taatu ganaa daaraa wal gooti. Faannoo jechuun hattuu akka hattuu sanii hattuun yeroo hattu sadi taatee hatti jedhan. Yeroo mallaqa addaan qoodamtu garuu wal ajjeesti. Namni baay'een faannoon akkamitti sadarkaa kanatti mootummaa dura dhaabachuu danda'ee waa'ee faannoo haasa. Faannoo jechuun waraana Abiyyiin Ahmad ijaareedha. Waraana Abiyyiin Ahmad meeshaa faannoo sadarkaa sanii darajeessan Abiyyiin ammoo daaraa godhe. Daaraa godhee uummata meeshaa itti kennee ofii isaatii hidhachiise san meeshaa isaa san booda kaan ari'ee kaan bosona galchee kaan caccabsee har'a faannoon akkasiin argitan kanatti shimmi wiggatti deebi'ee jechuudha. Magaalaa keessaa baasanii duraan magaalaa keessa ture. Zammana kaasee namichi jedhamu kan mootummaan qabee mana hidhaa seensise eessa ture? Duraan Bahardaariin keessa jiraata. Har'a lubbuu Bahardaariin seenuu hin danda'u. Laali magaalaa guutuu keessaa ari'amanii bosonatti galan jechuudha. Kanarraan qabsoon isaanii qabsoo gabaabaadha. Akka karoora isaaniitti torbee lamafaatti 4 kiiloo seenuu. Waggaa tokkotti fa 4 kiiloo seenu, ji'a 2-3tti 4 kiiloo seenu, qabsoo yoom xumuramaa, yoom xumura itti gootanii gaafii akkana wal gaafatan. Namni qabsoo geggeessu, namni mootummaa tokko kuffisuudhaaf qabsaa'u yoom qabsoo xumura jedhee wal gaafata. Qabsoon kun yoom galmi isaa dhumate jedhee wal gaafata. No. Tokkoffaa agartanii yaadni isaanii waan miidiyaa irratti dubbatamu waan yuutuubaroonni isaanii warri mallaqa shaqqalu dubbatu dhuguma se'an. Finfinnee gallasaa 24 keessatti gaafa jarri jedhanii fiishka afuufneedhaan san dhugama kasee hedduu ture jechuudha. 4 kiiloo galla bakka isaa 24 jedhanii namni amane hedduu ture. Har'a garuu waggaa dhufu kana galla gaafa isaan jedhaniin ka dhugaa se'u isaa ban qabu jechuudha. Uummata akkanaa kana miskiina uummata siyaasa hin beekne. Amma ammoo walitti garagalanii ati Marrii Wadaajoo jala buluu qabda, ati Iskendar jala buluu qabda, hoo bishaan kee waliin jechaa jiran jechuudha. Faaktii sitti maaraan. Faannoon ta mootummaa wajjiin wal lolaa jiru, ka mootummaan kokkee wal qabaa jiru dhiisee ofii isiitii walitti garagaltee siin jedha amma isaa kanatti. Ofii isaaniiti faannoon Iskendar du'uu qaba jedhee faannoon asii warri walloorra jiru. Faannoon Iskendar Naggaa hoogganuu barbaadu faannoo Shawaa ka dheengadda Iskendar Naggaa wajjiin marii geggeessee xiqqishuma mootummaa jalaa miliqe Iskendar dheengadda jechuudha. Ka silaa qabamu gaafa san. Waraanni kun amma walitti garagalanii Iskendar hattuudhaa Iskendar basaasummaaf dhufee maali jedhanii walitti duulaa jiran. Kun ammoo